sarpiraayizii ajaa'ibaa qabna jechuudha. Hin beektu maal akka dhufeef eessaa akka dhufe hin beektu. Turtiin keessan hanga dhumaan afaan haa ta'u. Shama akkam jirtu hordoftoonni koo hundi keessan nagaa keessanii nagaadha gooftaaf haa galatu. Kennaan kun kan dhufe hin beektu jechaadha. Riyaa keenya iddoo biraa kan jirtu nurraa fagoo kan jirtu jechuudha. Ishiitu akka biraan ga'uuf natti himte ani immoo biraan ga'ee jira. Ergaa ishii qaqqabsiiseefi jira. Akkuma argaa jirtanii suura abbaa ishiiti jechuudha. Kan ishiin otoo ishiin hin beekiin hojjechiifnee akka laannuuf na asoofsiifte jechuudha. Waa barreessitee keessee fi jirti jechuudha. Isanan dubbisaa hanga dhumaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Warroon isinitti tole laayik sheer gochuun subscribe gochuun komentii jalatti yaada keessan kaa'uu hin dagatiin isiniin jedha. Nan dubbisaa waan ishiin barreessite akkas jedha. Masii koo jaallatamtuu koo arra qalbii koo keessaa jecha muraasa osoo hin taane kadhannaa fi yaada baay'ee siif erguufan barreessa. Yeroo gaddi akka duumessaa gurraachaa onnee kee haguuge sana, yeroo himimmaan kee halkan ciisa si dhoowwe sana, yeroo yaadannoon abbaa kee qalbii kee keessatti deddeebi'ee si boochisu sana yaadadhu Masii. Ati kophaa kee miti. Abbaan kee ija kee irraa fagaatanii ta'uu danda'a. Garuu jaalalli isaan siif qaban hin duune. Sagaleen isaanii, qoosaan isaanii, gorsi isaanii fi yaadannoon isaanii gaariin yeroo hundumaa si waliin jiraata. Yeroo baay'ee jireenyi gaaffii nu gaafata. Maaliif amma? Maaliif anatti? Maaliif maatii keenya? Garuu deebiin gaaffilee kanaa yeroo hundaa hin argamu. Kana keessatti garuu Waaqayyo akkana jedha. Ergaan ani si wajjin waanan jiruuf hin sodaatin. Ani Waaqayyo keetii hin na'in. Ani sin jabeessa, ani sin gargaaras. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin ol sin qaba. Isaayyaas 41:10. Masii yeroo humni kee si dhiisutti inni si baata. Yeroo imimmaan kee dhangala'utti inni si jajjabeessa. Yeroo onneen kee caccabutti inni si walitti qaba. Macaafni qulqulluun akkana jedha. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti dhiyoodha. Warra yaadni isaanii caccabee bullaa'es fayyisa. Faarfannaa 34:18. Kanaaf har'a ani fageenyarra jiraadhullee yaadan si biran dhaabbadha. Kadhannaa koo keessatti maqaa kee nan kaasa. Gaddi kee akka salphatuuf, imimmaan kee akka hir'atu, nagaan Waaqayyoo akka onnee kee guutu nan kadhadha. Abbaan kee boqonnaa bara baraa haa argatan. Ati immoo jabina isaanii yaadachuun, jaalala isaanii yaadachuun iddoo abbaan kee akka geessuuf barbaadu. Atis iddoo kana osoon ga'e yookaan waan akkasii osoon godhee milkaa'ina akkasii kana bira osoon ga'e kun hawwii fi fedhii abbaa koo ture jettee kan yaaddu sana bira geessee guyyaa tokko kolfa kee deebiftee akka argattu nan amana. Masii koo boqonnaa isaanii mootummaa Waaqayyoo keessatti nuuf haa taa'u. Ati ammoo harka Kiristoos keessatti nagaa fi jajjabina guddaa argadhu. Hiriyaa kee burtee tolchaa irraa. I love you so much jettee jirti. Ergaa kana jechuudha kan ishiin natti laatte. Kan biraallee hin jira akkasuma. Itti fufee nan dubbisaa jechuudha. Masii koo jaallatamtuu koo jedha. Har'a yeroo xalayyaa kanaa siif barreessu yaadannoowwan hedduu gara koo keessaa walitti dhufanii jiru. Yeroo jalqabaaf wal barree fi bakka waaqeffannaa keessatti waliin dhaabbannee yaadachuu qofti illee imimmaan gammachuu na keessaa yaasa. Nuti bakka Waaqayyoo waaqeffannu keessatti wal barree waliin kadhannee waliin Waaqayyoon waammanne achi keessaa hiriyummaa keenya biqilee
garuu hiriyummaa keenya hiriyummaa qofa irratti hin dhaabbanne yeroo gabaabaa keessatti akka obboleettii haadha tokko irraa dhalatteetti walitti dhiyaanne. Masii ati nama baay'ee addaa taatedha. Namni si waliin yeroo muraasa dabarsu illee qalbii kee, amala kee fi jaalala ati namootaaf qabdu hin hubata. Waliif yaaduun keenya, wal kabajuun keenya, yeroo rakkinaatti wal bira dhaabbachuun keenya namoota hedduu dinqisiisaa ture. Nuti yeroo hedduu jechoota osoo hin dubbatiin wal hubanna ture. Adeemsi jireenya keenyatti wantoonni salphaa qofa nu hin mudanne halkan hedduu nuti keessa dabarsine ni jiru. Halkan boonsaa, halkan yaaddoo, halkan namni waan nuti keessa jirru hin hubanne baay'eetu ture. Garuu yeroo hundaa waan tokko qofaan qabna turre, inni waliif abdii ta'uu keenyaa.